Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtootaa hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessani. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni abboolii keenya maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Guyyaa irraa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti egaa yeroo amma keessa jirru kana keessatti egaa karaa kamiitiin seexanni yookiin afurri hamaan jireenya keenya keessa galee nu jeequudhaa fi kallattiin ittiin Waaqayyo irraatii addaan nu baasuudhaaf hojjechaa jiru wantoota muraasa guyyaa irraa kana waliin laalla jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha kan inni dhiifama sin gaafadhu yoo jiraate qulqullinni sagalee hin jiru yoo ta'e qulqullinni sagaleef kaameraa hin jiru yoo ta'e dhiifama guddaa sin gaafadha. Sababiin isaa haala naaf mijate keessatti jechuudha. Guyyaa irraa kana viidiyoo waraaba kan hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ergaa isiniif dabarsa jedhee waan yaadeef qofadha jechuudha. Guyyaa irraa kana viidiyoo kana qopheessuun kan dirqama ta'e egaati akkuma beekamu afurri hamaan yookiin immoo seexanni yeroo adda addaatti karaa adda addaatiin jireenya keenya keessa seenee Waaqayyo irraan uumaa keenya irraan addaan nu baasuudhaaf barakata akka nuti hin arganne eebba akka nuti hin arganne kallattii adda addaatiin waan adda addaati yeroo yerootti kan inni nuuf qopheessaa jiru jechuudha. Nuti garuu idduma kaleessaa jirra inni garuu guyyaa guyyaatti haala isaa jijjiirratee karaa nuti hin beeknetiin adeemsa hunduma keessatti hordoffii taasisuudhaan bakka nuti deemnutti bakka teenyuu fi nyaannu hundatti dhugnu hundatti hoteelota dabalatee iddoo garaagaraatti hordoffiin inni taasisaa jiruu fi kallattiin inni ittiin Waaqayyo irraatiin addaan nu baasuudhaaf itti deemaa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef yeroo ammaa kana keessumattuu kiristaanonni biyya keessas ta'e biyya alaas jirtan of eeggannoo guddaa gochuu danda'u isinirra jiraata. Akkuma yeroo darbe dhangaa lubbuu irratti dubbadhee ture waan nyaattan irratti waan dhugdan irratti waan nyaannu waan dhugnuu fi waan uffannuuf waan kaawwannu hunduma irratti of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Keessumattuu macaafa qulqulluu irratti maal jedhaa galata dubaroo Maariyaamii irratti fannoon humni keenya fannoo isaatii kan nu fayyisu fannoo isaati fannoon isaa furaa keenyadha fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyati warri Yihudootaa isa ganutti garuu itti amannaa warri itti amannus fannichaan ni fayyina fayyina irraa isa akkuma jedhu Yihudoonni fannoo ganuudhaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hanga fannootti dabarsanii kennutti gahanii turanii kiristaanonni garuu humna fannootti amanuudhaan bilisummaa argatanii jiru. Akkuma Galaatiyaa irratti dubbatee ture Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos karaa qulqulluu Phaawuloosiin Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Nuti garuu ani garuu fannoo Gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jajuun narraa fagaatu akkuma jedhee fannoon kan ittiin boonnu kan ittiin diina keenya Daabiloosiin injifannu humna keenya akka ta'e hundumti keenya ni beekna. Sababiin isaas Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti Waaqayyo Gooftaan keenya sanutti hin tolle sana xalayaa garbummaa keenyaa sana waan inni karaa seeraan nurraa barbaadu wajjiniin dugugee fannoo irratti cinqursuudhaan nurraa balleessee bilisummaa nuuf laatee bilisa nu baase jedhee akkuma dubbatee ture fannoon mallattoo bilisa ba'uu keenyaa waan ta'eef fannoon mallattoo eenyummaa keenyaa waan ta'eef fannootti hin amanna. Warri fannootti amannis immoo fannoodhaan diina keenya mo'achuu akka dandeenyu amannee kaleessa irraa jalqabnee baroota abbootii keenya jalqabaa irraati jalqabnee fannootti amanaa turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo kan nuuf mirkaneessuudhaaf jecha dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee foon isaa qulqulluu irratti kutee fannoon humna keenya akka ta'uu fi qalama dhiiga isaatiin katabee chaappessee chaappaa itti nuuf godhee nuuf kennee humna keenya akka ta'uuf nuuf mirkaneessera jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu nuti fannoon humna keenya jennee kan amannu karaa adda addaatiin fannoo irraa akka nuti hojjennuuf fannoo irratti akka nuti waan garaa garaa waan Waaqayyo hin jaallanne raawwannuuf karaa adda addaatiin diinni qopheessee jireenya keenya keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin nu jeeqaa jira waan ta'eef kanaafuu waan nyaannuuf waan dhugnu adeemsa deemnu hunduma irratti of eeggannoon barbaachisaadha jechuudha. Namni fannoo yoo gane fannoon humna keenya waan ta'eef humna dhabna jechuudha. Kanaaf sila kana ta'eef mee diinni karaa kamiitiin seexanni karaa kamiitiin yeroo ammaa kana fannoo akka nuti gannuuf hojjechaa jira jennee yoo ilaalle baay'ee kan yaada namaa irratti itti amanuudhaaf baay'ee kan ulfaatuu fi akkasuma immoo dubbachuudhaaf illee baay'ee kan nama qaanessu haala ittiin inni gara keenyatti dhufe arguu dandeenya jechuudha. Sababii isaa nuti kan itti yaanne karaa nuti itti yaanne karaa nuti waan kun intaa jennee yaanne karaa namoonni sammuu isaanii keessatti yaanne karaa xiqqoof salphaa ta'een seenee diinni fannoo nu gansiisaa jira jechuudha. Isa keessaati akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Namni yeroo hunda mana fincaanii gaafa deemnu mana fincaanii yookiin immoo shinti beetii gaafa deemnu jechuudha. Dhiironni keessumattuu jechuudha bakki itti fincaaniidhaaf qophaa'ee ni jira jechuudha. Diinni garuu Daabiloos amma akka argaa jirtan kana karaa nuti hin beekneen ogummaa fayyadamee maal godheetu jira. Iddoo fincaan irratti bifa fannootiin mallattoo fannootiin hojjetee jira.
namoonni dhaabbatanii akka achirratti fincaan taasisetu jira jechuudha. Maalirratti nu fincoosuudhaaf yaadeera? Fannoo irratti nu fincoosuudhaaf yaadeera. Of eeggannoo guddaa gochuun danda'u nurra jiraata jechuudha. Mallattoon kun tuqaadha jechuudha. Garuu gaafa laaltan fannoodha jechuudha. Mallattoo fannootiin kan hojjetamedha jechuudha. Waan baay'ee isin ajaa'ibu jechuudha. Diinni kana gochuunsaa fannoon akka humna keenya ta'e waan beekuuf akka nuti humna dhabnuu fi waaqayyo irraa eebba akka hin arganneef borummoo ittiin ragaa nurratti ba'uudhaaf jecha diinni maal godheera? Bifa fannootiin bakka itti fincaanu yookiin immoo shintibeet itti fayyadamnutti qopheesseetu jira jechuudha. Baay'ee isin ajaa'iba. Akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Amma akkuma ilaalaa jirtan kanatti jechuudha fannoo asirratti qopheessitu jira jechuudha. Kanaafuu maal gochuu danda'utu nurra jiraata kiristaanonni? Of eeggannoodhaan deddeebi'uu danda'utu nurra jiraata. Baay'ee diinni adeemsa keenya jireenya keenya keessatti karaa deemnu hundumaatiin egaa akkuma argitan keessumattuu magaalaa keessatti jechuudha magaalota gurguddoo akkasumas xiqqoo dabalatee uteela gaafa deemtan mana fincaanii gaafa deemtan jechuudha shintibeetii gaafa deemtan mana fincaaniidhaaf deemuun keessan oolu jechuudha gaafa deemtan immoo jechuudha akkaataa kanaan pilaastikiin kun qophaa'eetu jira pilaastikii kanatti jechuudha kan fincooftan garuu isin hin argitan jechuudha keessaa gubbaa isaa gaafa laaltan haala kanaatiin hojjetamee waan jiruuf jechuudha gara keessatti siqee nama hubate malee baay'ee nutti mul'atu jechuudha bifa kanaatiin jechuudha kan kaawwamee jiru hojjetamee waan jiruuf jechuudha bifa kanaan waan hojjetamee jiru gara keessatti immoo sirriitti qalbeeffattanii yoo laaltan maaltu achi keessa jira mallattoo fannoo achi keessa jira jechuudha mallattoo fannoo achi keessa jiru asirratti jechuudha akka namoonni fincaaniif kan inni qopheessee jiru baay'ee kan isin ajaa'ibu kun ogummaa diinni qopheessee ittiin waaqayyo irraa ittiin adda nu baasuuf barakata akka dhabnuuf waaqayyo irraa eebba akka hin arganne ittiin qopheessee keessas tokko ta'uu isaa waan ta'eef kanaafiyyuu jechuudha of eeggannoo guddaa gochuun nurra jiraata asirraa barachuu danda'u nurra jiraata jechuudha namoonni baay'een keenya baroota hedduudhaaf itti fayyadamaniiru baroota hedduudhaaf garuu amma ammaatti namni citii kana mistira kana hubatee argee hin jiru jechuudha kanaaf yoo laaltan jechuudha kun mallattoo fannoo of keessaa qaba jechuudha guddisii iskiriin irratti sidiifan qaba mallattoo fannoo of keessaa qaba waan ta'eef kanaafiyyuu haala kanarratti iddoo kanatti akkaataa kanaan fayyadamuu dhiisuun murteessaa ta'uusaa nutti mul'isa jechuudha kanaaf diinni ammam akka jireenya keenya keessatti adeemsa kamiitiin jireenya keenya seenee akka waaqayyo irraa eebbanuu dhabsiisuudhaaf yaadee asirraa barachuu danda'utu nurra jiraata kana qofa miti jechuudha baay'ee isaatu jira inni lamaffaan jechuudha yeroo darbee waa'ee caammaa kana chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti dubbadheeti nan jira jechuudha caammaan kun 666dhaan kan hojjetamedha iccitiiwwan 6 of keessaa qaba akka nuti waaqayyoon gannuuf akka nuti waaqayyo irraati addaan baanuuf akka nuti waaqayyo irraati eebban arganneef 666 ureen seexanicha afurri hamaan hojjetee addunyaadhaaf kan dhiyeessee jiru ta'uusaa sirriitti achi keessatti dubbannee jirra waan ta'eef viidiyoo isaa argachuudhaaf jechuudha dhangaa lubbuurra galtanii yoo ilaaltan ni argattu jechuudha maal jedhee meeti jechuudha taambineelii isaa kan barreeffamee jiru bifa kanaatiin taambineelii kanaatiin kan inni kaa'ee jiru jechuudha seexanni caammaa hojjete jedhee gabaadhaaf dhiyeessee kan jedhu taambineelii kanaan seentanii yoo argatan ilaaltan bal'inaatiin isa kana argachuu hin dandeessu jechuudha. Lamaffaa immoo akkuma iskiriin irratti ilaaltan kana jechuudha caammaan kun caammaa dubartootaati jechuudha caammaa dubartootaa jechuudha ol dheeraa isa ta'e isa jalli isaa immoo kopheen isaa dheeraa ta'e yoo ilaaltan maaltu irratti kaafamee jira fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos asirratti kaafamee jira gaatii namoonni yookiin shamarran dubartoonni kana quba hin qabani bareedina caammaa qofa laalanii bituu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra deemu jechuudha kana gochuun fannoo irra gaafa deemnu jechuudha fannoo diinni jalqaba namoota gara isaatti gaafa fudhatu fannoo gansiisa isa jalqaba jechuudha fannoo gane jedhii lallaasee gane jedhii qulqulloota gane jedhii jedheetu nu gansiisa waan ta'eef karaa inni ittiin nu gansiisu keessaa inni tokko isa kanadha waan ta'eef kanaaf akkuma argaa jirtan jechuudha iskiriin irratti kanarraati of eeggannoo gochuun barbaachisaadha gaafa kophee bitannu fannoon irra jira yoo ta'e mallattoon fannoo soolii isaa dabalatee jala isaa dabalatee ilaaluu danda'utu irra jiraata jechuudha masqaliin yookiin immoo fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna waan qabuuf humna fannoo irraa argannu akka dhabnuu fi fannoo akka gannuuf diinni karaa kanaatiinis mala qopheessee nuuf dhufeetu jira jechuudha kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu danda'u nurra jiraata kan biraa yeroo darbee dhangaa lubbuu irratti bal'inaatiin dubbannee kan turre yeroo ammaa kana immoo yeroo gabaabaa keessatti siilii qulqullootaatiin jechuudha dhufeetu jira siiliin qulqullootaa kaleessaa fireemiidhaan hojjetamee mastaawotiidhaan hojjetamee iddoo kadhannaatti qofadha kan inni taa'u iddoo kadhannaatti qofa kan nuti kabajnee kadhannaa taasifachuu qabnu malee bakkuma hundatti miti jechuudha hundumtuu iddoo qaba suurri namaayyuu kabaja waan qabuuf mana suuraa deemnee suura kaanee suura sana erga kaaneetiin booddee fireemiidhaan keenyee dhiqsiisnee mastaawotiidhaan keenyee kan nuti fannisnu jechuudha sababiin isaa suurri namaa amma akka kabaja qabu agarsiisuudhaaf jechuudha sababiin isaa bifa keenyaan bifa isaatiin bifa keenya bareechee
Sillaaseen ofitti nu fakkeessee waan uumeef dhalli namaa kabajamaadha. Isarra darbee immoo siiliin qulqullootaa kabajamaadha jechuudha. Kanaaf siilii qulqullootaa bakka hundatti kaa'uun hin barbaachisu, karaa irratti kaa'uun hin barbaachisu. Kana qofa osoo hin taane siilii qulqulluu irratti illee barreessuun akka hin barbaachisne yeroo darbe sirriitti bal'inaa waan barannee jirru dhangaa lubbuurra galtanii yoo ilaaltan barnoota kanan argattu. Haa ta'u malee jechuudha isiniif caqasee darbuudhaaf yeroo ammaa kana immoo yeroo iddoo hirribaatti namoonni akka siilii kana kaawwatan akka irra rafan tiraasii akka godhatan maal godheetu jira diinii Daabiloos maal godhee jira siilii qulqullootaa irratti maal qopheesseera tiraasii irratti qopheesseera algaa libsii irratti qopheesseetu jira jechuudha akkuma asirratti iskiriin irratti argaa jirtan kana siilii yaada keenya qulqulleetti dubaroo maariyaam siilii kidaana maratiin akka namoonni irra rafaniif akka namoonni fedha foon isaanii bakka itti raawwatan achirra akka isaan rafan akka gangalataniif waaqayyo irraa eebba akka dhabaniif qulqulloota irraa eebba akka dhabaniif taasisuudhaaf hin xuraa hin miiccamaa namoonni irra gangalatu kanaan booddee eebba waaqayyo irraa akka dhabnuuf gaarummaa nutti fakkeessee diinni ittiin nu balleessuudhaaf egaa siilii qulqullootaa tiraasii fi algaa irratti qopheesseetu jira jechuudha. Egaa kanaafiyyuu isa kana manni amantaa keenya baay'ee ni balaaleffatti nuti sirraa of eeguu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun danda'utu nurra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo darbe dhangaa lubbuu irratti isiniif ibsee ture kunoo haala kanaatiin jechuudha qulluchi jedhee mul'ata baay'een kun siilii haadha keenya qulqulleetti kidaana marati amma ammaatti jechuudha siilii gosa lama argeen jira jechuudha isa kanaaf isan jalqaba isinitti agarsiise kanaafiyyuu walumaa galatti egaa kuni gaarummaadhaaf miti jechuudha nu fayyaduudhaaf miti diinni bifa kanaan kaampaaniin kan hojjete bifa kanaan kan inni hojjete harka 66 keessa jira jechuudha sababiin isaa namni egaa iddoo hirribaa gaafa ruuf iddoon hirribaasaa uffataatiin qulqullaa'uu qaba malee siilii qulqullootaatiin miti jechuudha sababii isaa nuti nama waan taaneef hin dafqinaa hin nyaannan dhugna waan taaneef nama waan ta'eef hin xuraa siiliin qulqullootaarra immoo xuraa'ummaadhaan irra ciisuun hin barbaachisu jechuudha siiliin qulqullootaa kabajamuu danda'utu irra jiraata kan ammoo kabaja kan ammoo akka nuti hin arganneef jechuudha diinni haalammas hin argitan kanaatiin kaa'ee akka nuti eebba waaqayyo irraa dhabnuu fi kan inni taasisaa jiru waan ta'eef adaraa kiristaanonni ammas irra deebinee ufaa eeggannu bal'ina isaa dhangaa lubbuu irrattis kaa'eetu nan jira jechuudha sirriitti maaliif akka isaan kana qopheessan citiisaa achirraa ilaaluu danda'u sinirra jiraata. Gama biraatti yoo darbine gama biraatti yoo dhufne jechuudha waa'ee siilii qulqullootaa bira osoo hin darbin jechuudha akkuma argitan uffata irratti siilii qulqullootaa nuuf kaa'aniitu jiru jechuudha. Egaa nuti nama dhaanyaan dhugnaa nama dadhabaadha nama fooniti kanaaf namni foonii kun immoo gaafa nyaate hin dafqa qaama isaa keessaa kan immoo xuraa'ummaadha xuraa'ummaan qaama isaa keessaa bahu dafqisuun egaa uffata kana hin xureessa gaafa uffanni kun xuraa'u maal ta'a siiliin qulqulloosaas wajjin xuraa hin ciccitaa wajjiniin kosii irratti gatamaa jechuudha hanga kana direesiitti akka geenyuuf diinni qopheesseetu jira jechuudha kanaaf akka walii galaatti egaa nuti gaafa uffata keenya bitannus siilii qulqullootaa waan jaalannuuf qofa nutti fakkaatee uffata kana bitachuu dandeenya keessi isaa garuu waan biraati gubbaa isaa siilii qulqullootaa kaanii keessi isaatiin immoo waan biraati jechuudha kan jiru baay'ee kan isin ajaa'ibu kanaaf hafuurri karaa kanaatiin waan nu fayyadu siilii qulqullootaan fakkeessee nu miidhuudhaaf karoora baafatee jira waan ta'eef nutis dammaquu danda'u nurra jiraata yeroon kun yeroo itti rafan miti yeroo itti dammaqan yeroo itti gara waaqayyootti deebinu qalbii keenya jijjiirrannu fooniif dhiiga isaatiif of qopheessinu malee yeroo itti baruma baraan itti gowwomnu miti waan ta'eef iyyuu kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu danda'utu isinirra jiraata jechuudha asirratti akkuma iskiriin irratti argitan kana siilii qulqullootaa nutti uffisuudhaan siilii qulqullootaa erga uffanne hin dafqinaa erga dafqineetiin booddee uffanni sun hin miiccamaa siiliin qulqullootaa wajjin miiccamaa kana bichaa osoo hin ta'in jechuudha akkuma asirratti argitan siilii qulqullootaa asirra jiru kana jechuudha uffannee akkuma tiraasiidhaan kaa'ame gaafa rafnu egaa fedha foonii namoonni iddoo algaatti yookiin iddoo cisicha isaaniitti siilii irratti jechuudha kan isaan raawwatan sababii isaayyuu kana kan kaa'eef diinni kallattii ittiin waaqayyo irraatti ittiin addaan nu baasuudhaaf waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuu danda'utu nurra jiraata. Gama biraatiin yoo ilaaltan iskiriinatti caammaa kana jala isaa yoo ilaaltan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira jechuudha. Caammaan kun siliippariidha. Siliipparii kana gaafa binnu gaafa irra deemnu siilii qulqullootaa akkasuma fannoo irra deemuudhaan egaa fannoo irraa eebba argamu akka nuti dhabnuuf diinni ammas bala kanaatiin qopheessee jira. Kanaafuu gaafa caammaa keessan kophee keessan bitattan siliipparii isaa ta'u uffata kamiyyuu gaafa bitattan of eeggannoodhaan bituu danda'utu isinirra jiraata. Kun egaa nu fayyaduudhaaf osoo hin taane eebba nu dhabsiisuudhaaf jechuudha. Kan itti aanu gaafa laaltan ammas asirratti immoo gubbaa isaatiin siilii uumaa keenya fayyisaa addunyaa madaalame irratti kaasuudhaan jechuudha. Asirra egaa akka nuti deemnuuf qopheesseetu jira jechuudha. Siiliin qulqullootaa kabaja qaba. Siiliin keenyayyuu kabaja qaba, ulfina qaba.
suuraan keenya ulfina qaba suuraan qulqullootaa garuu akka namoonni irra deemaniif akka irra hojjetaniif akka isaan miila isaanii irratti dhiqataniif akka nuti miila keenya irratti dhiqannee waaqayyo irraa abaarsa akka fudhannuuf eebba akka hin arganneef gama siilii qulqullootaatiin eebba argachuu akka dandeenyu waan beekuuf diinni ammas bifa kanaatiin qopheessee nuuf dhufeetu jira waan ta'eef adaraa keessan ammas kophees gaafa bittan uffatas gaafa bittan of eeggannoodhaan bituu danda'utu isinirra jira. Gara kanatti osoo hin darbin ittiin dhufa. Kanaaf adeemsa akkanaatu jira jechuudha ijoollee waaqayyo akkuma ammas aragaa jirtan jechuudha siilii fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos caammaa irratti akkasuma fannoo irratti yoo ilaaltan egaa bifa kanaatiin nuuf kaawwameetu jira jechuudha. Caammaan kun boru hin ciccitaa hin xuraa dhoqqee keessatti hin deemna qoshaashaa keessatti hin deemna gaafa qoshaashaa dhoqqee keessatti hin deemnu egaati siiliin kunis hojjumaatiin xuraa hojjumaan ciccitee hojjumaan bada jechuudha hojjumaan gatama kosiirratti gatama jechuudha. Kana gochuun egaa maaliifi abaarsa nutti fiduudhaaf jecha diinni akka nuti eebba waaqayyo irraa arganneef jecha diinni kana godheetu jira. Asittis akka argitan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos caammaa irratti nu kaasera. Egaati fannoon eebba waan ta'eef eebbaaf akka nuti fannoo waan jaalannuuf jaalala fannootiif jecha bitannee eebbaaf jennee waan binnu nutti fakkeessi abaarsaaf akka nuti ta'u taasisuudhaaf akkuma argitan siilii haadha keenya kiraana biratti akkuma argitan caammaa irratti ammas asiin bifa kanaatiin kaawwameetu jira. Gaarummaadhaan nutti fakkaachuu danda'a maal rakkoo qabanuun jechuu danda'a jechuudha diinni karaa adda addaatiin namoota irra buluudhaan rakkoon isaa guddaan egaa caammaan kun gaafa ciccitu gaafa xuraa'u dhoqqee keessa gaafa ittiin deemnu eebba waaqayyo irraa akka hin arganneef waaqayyoon akka nutti dheekkamuuf gochuudhaaf jechuudha. Warreen waaqayyoon itti dheekkame keessaa yoo ilaaltan egaa namni kun amma yoo ilaaltan maal rakkoo qabaa jechuudhaan caammaa kanarra kan deeman caammaa kanarra kan ejjatan lukti isaa dhingilchaa kan ta'e gubbaan isaanii bakka sararri silippariin irra oole sanaan akkamittiin akka gubate asirraati ragaa isinii ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf eebba argachuudhaaf kan malloo akka ittiin abaarsan arganne siiliin qulqullootaa eebba ittiin argachuudhaaf kan nuuf laatame kan nuuf kenname garuu eebbarra darbee diinni karaa inni qopheesseen yoo nuti deemne abaarsa akka nurra qaqqabuu danda'u dheekkamsa akka nurra qaqqabuu danda'u beekuu danda'u nurra jiraata. Addaamii fi Hewaan abboommii waaqayyoo akka eeganiif waaqayyoon abboommii isaa itti laatee ture abboommii sana dhiisanii gorsa daabiloosiin dhaga'anii eebba sana dhabanii mootummaa waaqayyoo keessaa baanii waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan bitamanii jiraachaa akka turan hundumti keenya ni beekna waan ta'eef kanaaf ajaja waaqayyoo dhiisuun ajaja waaqayyoo diduun waan waaqayyoo hin jaallanne raawwachuun abaarsa nutti fida. Abaarsa akka nutti dhufuuf immoo kan godhu keessaa inni tokko daabiloosidha. Kaleessa waaqayyo irraa waan adda baheef ani waaqa jedhee namoonni akka isa waaqessaniif isa duukaa bu'an waan barbaadu nutis akkuma inni waaqayyo irraa bahee akka waaqayyo irraati addaan baanee siilii keessatti gubannudha jechuudha kan inni barbaadu waan ta'eef of eeggannoodhaan waan fayyadamnu hunduma irratti haa fayyadamnuun dhaamsa qophii keenyaati jechuudha. Gama biraatiin jechuudha otoo gara qophii biraatti hin darbin siilii qulqullootaa qofa osoo hin taane uffata keessan irratti immoo jaajaatamee jechuudha afurri limnumaati. Gama kamiitiin dhufeera akkuma jalqaba isiniin jedhe bifa caammaatiin kopheetiin akkuma dhufe bifa uffannaatiinis dhufeetu jira. Bifa uffannaatiin egaa yeroodhaaf suuraa isaa amma ittiin qopheessine gara fuulduraatti qopheessine isiniif kan hin dhiyeessu ta'a. Haa ta'uutii jechuudha uffatoota kan akka tisheertii jaakkeettii kaawwataman asii gadi kaawwataman irratti bifa maalitiin qopheessee dhufa hanga paantireesitti dabalatee jechuudha. Bineensa kan fakkaatu afaan kan banu ilkaansaa kan mul'atu bifa jawwee kan qabu yookiin immoo bifa bineensaa kan qabu maalummaan bineensichaa kan hin beekamne gaanfa kan qaqqaban tisheertii san irratti ka'anii kan jiran baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Kana keessa maaltu jira 66 jira jechuudha. Gama saniitiin kan dhufe uffata akkasii uffata fakkii bineensaa ofirraa qabu ilkaan kan qaaru yookiin immoo ilkaansaa kan mul'atu gaanfa kan qabu akkasuma immoo barreeffama irratti barreeffamu keessaas waa'ee 66 kan dubbatu uffata sanarra gaafa jiru suuraa akkasii gaafa argitan uffata akkasii bituu danda'u isinirra hin jiraatu. Lammaffaa immoo uffata bittanirra barreeffamni illee hin jira yoo ta'e barreeffamni isaa maal jechuu barbaade jettanii ingiliffaanis barreeffameera yoo ta'e jechuudha gara afaan oromiffaatti yookiin amaariffaatti tiraansileet gootanii laaluu danda'utu isinirra jiraata. Yeroo ammaa kana qarshiidhaaf jecha doolaaraaf jecha qarshii guddaa itti argachuudhaaf jecha akkasuma immoo saba waaqayyoo karaarraa fiiksisuudhaaf jecha bifa sanaan illee qophaa'eetu jira waan ta'eef isa kana immoo kutaa biraa keessatti qabannee waan dhiyaannuuf isin akeekkachiisuu fi isin xoqqomuuf yookiin isin hubachiisuudhaaf jecha kana akka hin fayyadamne isiniin jira. Gama biraatiin immoo egaa manaafiqoonni amma immoo dacha'anii kaleessa kan nu balaaleffachaa turan kaleessa mana amantaa keenya balaaleffachaa kan turan maqoman hin barbaachisu caballi hin barbaachisu fannoon hin barbaachisu kabaroon hin barbaachisu jechaa kan turan har'a suuta waan nuuf naanii fi
amantii kana duukaa waan bu'an fakkaatanii yookiin immoo amantii kana waan deeggaran fakkaatanii dhufaniitu jiru jechuudha. Akkuma suura irratti argitan kun addaraasha keessatti egaa maqoomaa beetakiristaanaa qabatanii yeroo ammaa kana jechuudha kan ittiin nuti faarfachaa turre yaarii rifaa kan ittiin faarfachaa turan amma immoo isaan maqoomaa qabatanii kabaroo qabatanii ittiin sirbaati kan isaan jiran jechuudha. Kana gochuun isaanii maaliif yoo jenne kaleessa saballi barbaachisu jechaa kan turan barnoota kana bal'inaan yeroo biraatti deebina. Saballi barbaachisu jechaa kan turan arra kan akka iyyuufaa kan akka masaratfaa yoo laaltan raajota kan jedhaman yookiin paastaroota kan jedhaman arra aayilaandii birrii 500tti birrii 1000tti sabaladha bishaan qulqullaa bishaan eebbifamedha jedhanii gurgurachaatii jiru jechuudha. Dhangaa lubbuu irratti yeroo dhufutti viidiyoo tokko nan hojjedha waan ta'eef viidiyoodhaan inni ilaaltu jechuudha. Akkamittiin akka isaan gurguratan akkamittiin akka isaan galiidhaaf oolfachuudhaaf yaadan in argitu jechuudha. Kaleessa bishaanidha saballi humna hin qabu faayidaa hin qabu kan jechaa turan arra saballi humna qaba bishaan eebbifamaan humna qaba isin fayyisa kanaafuu bitadhaa jedhanii aayilaandii gabaarraati bitanii characharachaa jiru jechuudha. Birrii 10 bitanii birrii 200 300 500tti characharachaa jiru jechuudha. Akkuma kana immoo boru iftaan immoo maqoomaa keenya qabatanii jiru. Maqoomaa keenya immoo qabatanii kan jiran boru immoo waa tokkoof karoora tokkoof jechuudha kan isaan qabatan salphaatti qabatanii miti jechuudha. Kaleessa sabala kan balaaleffachaa turan saballi barbaachisu jedhanii kan balaaleffachaa turan faayidaa gaafa itti argatan gaafa itti gurgurachuudhaaf qarshiitti jijjiirrachuudhaaf gaafa dhufan saballi barbaachisa jedhanii aayilaandii bitanii gurgurachuu jalqaban jechuudha. Maqoomaas immoo kallattii tokko malee miti jechuudha kan isaan qabatanii dhufanii kabaroos kallattii tokko malee miti jechuudha kan isaan qabatanii dhufan. Sila kana maaliif jennee shakkuu danda'u nurra jiraata qabeenyi kun kan keenyadha kan bataskaanatti kan eenyummaatu miti qabisiin isaan uffatanii jiran kan bataskaanaa ture arra garuu kan ofii isaanii godhachuudhaaf yaadanii jiru. Kaleessa shamarran surree uffachuun hin barbaachisu waaqayyoon hin dhoorka macaafni qulqulluun hin daangeessa jedhamee gaafa dubbatamaa ture rakkoo hin qabu jedhanii shamarran lallabuu hin dandeessu gaafa jedhan addaraasha isaanii keessatti maal gochaa turanii surreen rakkoo hin qabu dubartiin lallabuu dandeessi jedhanii mirga laatanii daabiloos duukaa sirbaa kan turan arra immoo qamisicha surricha lafa kaanii qamisicha kaawwatanii dhufaniiru kan keenya maqoomicha qabatanii dhufaniiru. Maaliif kana qabatanii dhufanii kaayyoon isaanii inni guddaan maal inni kan jedhu yeroo itti aanu keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a waan ta'eef kanaafiyyuu ammas bakka jirru kamittiyyuu adeemsa jirru kam keessatti yoo of eeggannoo gochuu barbaachisaa ta'uusaa sumaan gabaabbinaan isin hubachiisna jechuudha. Inni biraa egaa suuraa kana yoo ilaaltan suuraan kun paaster Masarat kan jedhamudha. Egaa kaayyoon isaa maaliin yoo jettan gara fuulduraatti citiiwwan gurguddoo dhokatoo fi namootaa fi fantaanii amma ammaatti dhoksaadhaaniin isaan hojjechaa turanii fi amantaa isaanii maal akka ta'e sirriitti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sagaleen waaqayyoo kan inni nutti dubbatu gara samiitti ol laalaati kadhadhaan jedha isaan garuu egaa akkamittiin akka kadhachaa jiran dunuuffatanii dukkana keessaa akkamittiin akka isaan saba gara dukkanaatti waamuudhaaf qophii isaan godhanidha jechuudha kan nu agarsiisu waan ta'eef isa kana viidiyoowwan baay'ee waliin ilaalla waan ta'eef iyyuu sirriitti hordofuu danda'u isinirra jiraata. Inni biraa qaama ofii qullaa gochuun maa inni kun eessaa dhufe kan jedhu sirriitti beekuu danda'u isinirra jiraata waan ta'eef isin hubachiisuudhaaf waan xiqqoon isiniin jedhee sagantaa kee xumura jechuudha. Akkuma argitan egaa surreen kaleessa dhiiraaf kan uumame shamarraniif raateera jechuudha. Diinni seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti dubartiin uffata dhiiraa dhiirri uffata dubartiin uffatini kan kana godhu garuu isarra darbee kan kana raawwatu saba kiyya keessaa ciiggaamaadha abaaramaadha jedhee kaa'ee jira. Isarra darbanii shamarran keenya abaarsaaf of darraganii yookiin immoo of gaaniitu jiru jechuudha. Isarra darbee qullaa deemuu dirasiin qaqqabamee jira jechuudha akka addunyaatti. Egaa akkuma ilaaltan suuraa kanarratti yoo ilaaltan mudhiin garaachi armi illee dabalatee akkasuma handhuurri qullaadha jechuudha. Maaliif kaayyoon isaanii kana jennee gabaabbinaan yoo ilaalle jechuudha kana keessumattuu kan raawwachaa jiran warra Ameerikaa keessa jiran jechuudha. Sababiin isaan kana raawwataniif maa'inni warra lammiiwwan warra biraa yookiin immoo biyyoota biraarraa warra achirratti godaananiif naaquudhaaf waan hojjetame garuu addunyaatti bahee namoonni hunduutti fayyadamaa jiru jechuudha. Eegni isaa osoo isaaniif hin galin. Kaayyoon isaanii guddaan Ameerikaan akka addunyaatti biyyoota guddatan keessaa ishii jalqabarra jirtuu fi tokkoffaa namoonni hundumtuu filannoo isaanii taasifatan waan ta'eef warreen dhalattoota biyya sanaa ta'anii Ameerikaan biyya keenyadha handhuura keenyadha. Akkuma nuti yeroo baay'ee Finfinneen handhuura keenyadha handhuura Oromiyaati jennee dubbachaa turre yookiin immoo namoonni dubbachaa turan sana Ameerikaan biyya keenyadha handhuura keenyadha jedhanii handhuura isaanii mul'isanii nuti abbaa qabeenyaati abbaa handhuuraati biyyi kun abbaa handhuuraati nuti kan biyyi kun kan keenyadha jedhanii kan isaanii ta'uudhaaf fakkeenya kanaan mul'isu warra yaadanidha jechuudha.
namoonni baay'een garuu isaan ilaalanii qullaa deemaa jiru jechuudha. Warri kaan godaantanii dhuftanii, warri kaan diiviidhaan dhuftanii, paaspoortiidhaan ergamtanii yookiin immoo karaa hin taaneen qaxxaamurtanii dhuftanii. Kanaafiyyuu biyya keenya kun handhuraa keenyadha isin caalla jedhanii caalmaa isaanii mul'isuudhaaf akkasumallee keessumattuu 66 kan warri amanan biyyichi immoo isaan akka dorfamuu fi isaan akka gaggeeffamu ibsuu isaaniidhaaf jecha haala kanaan uffannaa kan taasifataniitu jiru waan ta'eef egaa uffannaa akka karaarraa keessumattuu shamarran of qusachuu akka qabdan asumaatiin dhaamsa qophii keenyaati jechuudha. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Egaa qophii keenya guyyaa irraa asuma irratti gabaabsinaa. Yeroo dhufu immoo dhangaa lubbuu irratti yeroo ammaa kana paasteroonni Afrikaa keessa jiran diraamaa isaan hojjechaa jiran yookiin immoo qoosaa isaan hojjechaa jiran tajaajiltoota irratti maal akka hojjechaa jiran hojii dhokataan namoonni hin beekne osoo hin beekin amantaa isaanii warreen kutanii achi deemaa jiran maal akka hojjechaa jiranii fi citii dhokataan sunoo maal inni kan jedhu yeroo dhufu viidiyoodhaan hin bal'inaatiin kan waliin laallu ta'a waan ta'eef hanga sanitti nagaan tura. Waaqayyo isin faana ta'u Sibhaat Egzaabeer hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan waliif dabarsaa dhaamsa qophii keenyatti nagaan tura.